Ministri muummee Dr. Abiyyi Ahimad daawwannaa hojiif Yuunaayitid Arab Emirates jiru wayita buufata xiyyaara Abu Dhabii eeggaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Arab Emirates Sheikh Abdel bin Zayedin simatamanii jiru. Simannaan boodas Dr. Abiyyi Ahimad bakka bu'oota qaamolee hawaasaa giddugala baarraa walitti baba'an 300 siqan waliin dhimma biyyaa fi akkaataa faayidaaf mirga lammiilee giddugala ba'aa jiraatan kabachiisuun danda'amu irratti mari'atan. Hirmaattonnis haala nageenya biyyaa fi misooma irratti gaaffilee garaagaraa kaasaniiru. Muummichi ministeeraa keenya kabajamoon waan baay'ee biyyoota alaa keessatti dalaguun isaanii beekamaadha. Namoota waggaa hedduu hojjaan ture araarsuun isaanii beekamaadha. Kun waan namni martuu garaa keessa qabu. ተብያቱን ሆማ እስልት ጀባት ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንፈልጋለንና ልክ የሚድል ኢስት ኢትዮጵያውያን ፓርክ ተብሎ ቢዝነስ ሴንተር ተሰጥቶን ኢንቨስት እንድናረግና ያገኙትን ንብረት ኢንቨስት እንዲያደርጉበት እንዲመቻችልን በአረብ ሀገር ተሰደን ሰው ቤት የምንሰራ ሰዎች ብዙ ነንና በተፈጥሮ ሞት ሳይሆን ባደጋ በተለያዩ አደጋ ለሚሞቱ እህት ወንድሞቻችን ቢያንስ ቤተሰብ ለመርዳት ስለወጣን ቤተሰቦቻችን ችግረኞች ስለሆኑ ነው ተሰደን እዚህ ሀገር የመጣ ነው የነሱን ህይወት ለመቀየር ነው። በኢትዮጵያ መንግስት ወይንም በዚህ ሀገር መንግስት ምን አይነት ውል አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ሚኒስትሩ ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ የሮ ዴቢሳ ረኮ ብያ ይኩን ዲቭኔ ብያ ብትና ውጅላ በራሬ ጅረጀነን ረኮ ገራገራ ብያ አዱኛ ከተ ሙደቻ ጅሩ hiikuudhaaf carraa argattee dandeessee kan biyya keessaa akkamittiin hiikuu rakkattee akkamittiin dadhabdee jetteetta. Dadhabuu koo isaa akka fiddeen beeku. Kan biyya keessaa seenaa addaa hojjenne. Akka gaggeessota biyya Awurooppaa jiranii waan hojjenne soo dubbanne biyya sana diigamuu keessaa hambisnee jirra. biyya sana wal fixuu keessaa hambisnee jirra. Biyya sana gadadoof rakkoo ummata keenya irratti qaqqabaatu hambisnee jirra. Kan biraa hafuuti kan sii galu musliimni bakka lamatti qoodame tokko gochuu dandeenyee jirra. Musliimni waggaa 1,000 ol biyyatti jiraatee biyyatti ijaare keessatti seeraan beekamtii argachuu dadhabe seeraan beekamtii laannee jirra. Kun mootummoonni ati beektu si duras bara keessa jiraatan gochuu hin dandeenye waggaa tokkotti kan deebise. Kunuun dhugaa asila. Sakaan dhiisnee jechuudha. Musliimni Itoophiyaa jechuun muslima biyyoota naannoo kanaa hunda hin caala baay'inaan. Rakkoo ummata muslima Itoophiyaa hiikuu jechuun rakkoo UAE hiikuu, rakkoo Saawudii hiikuuti olii jechuudha. Silaa. Kanaaf akkaataa sanaan hubachuun gaariidha. Kan biyya keessaa akka hubattu kan hin barbaadu namni akka guddatee fakkaata. Akkaataa guddina keenyatu bade. Manatti qimmiidhamaa guddanne gaafa bakkee baanu barsiistonni keenya waan gochaa nu guddisan beekta. Gaafa xiqqoo ol kaanu poolisiif milishaa waan godhaa jiru beekta. Amma guddannee guddachuu keenya daganne qimmiidhamuu malee jiraachuu hin beekne. Nuti immoo kan barbaadaa jirru suuta biyya keessatti ilaalcha demokraasii fiduu waan ta'eef obsaan waa baay'ee darbaa jirraa dadhabbiitti fudhatte yoo ta'e umrii siifa kennuuti inni na booddee dhufu waan godhu ilaalta. Gurmaatii misooma biyyaa keessatti qooda fudhadhaa jechuunis dhaamaniifii jiru. ስደት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም እንደምንሻልም አምናለሁ። ምልክቶች ተጀምረዋል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምልክቶች ተጀምረዋል። በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች የቆሙ እየጨረስን ነው። አዲስ አበባ ላይ በጣም ጥሩ ስራ ጀምረናል። ምናልባት በ3 ዓመት ውስጥ ልክ እንደናንተ ሀገር ሰዎች የማያፍሩባት ከተማ እንደምትሆን እተማመናለሁ። በጣም ጥሩ ስራ እየሰራን ነው። An Efreem Tafarraati oduu joonnee gala. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad lammiilee Itoophiyaa gidduu gala bahaa jiraatan waliin mari'atan. Yaa'ii hooggantoota biyyoota Afrikaa 33 irratti murtoowwan hawaasa dinagdee Itoophiyaa fayyadu murtaa'uun ibsame. Kabajamtoota daawwattoota keenya bal'inni oduu keenya har'aa istuudiyoo Finfinnee irraa eegala.
Harka fuunee akka mooltan daawwattoota keenya kabajamoo oduu istuudiyoo Finfinnee irraa qopheeffanne kan isinitti immoo ani Leensaa Baqqalaati. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad lammiilee Itoophiyaa giddugala bahaa jiraatan waliin mari'atanii jiru. Fiqaaduu mirkanaa dabalata qaba. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad lammiilee Itoophiyaa bahaa giddu galeessaa jiraatan 15,000 ta'aniif magaalaa Dubai istaadiyeemii Itoophiyaa giddugala bahaa jiraatan waliin mari'atan ergaa dabarsan. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad Itoophiyaan seenaa walitti dhufeenya cimaa giddugala bahaa waliin qabdi jedhan. Lammiilee giddugala bahaa osoo akka ammaa dinagdeen cimaa hin ta'in gara keenyaatti dhufaa turan ammas walitti dhufeenya qabnu cimaadha jedhan. sadaffaa irratti murtoowwan hawaasni Itoophiyaa fayyadu ta'uun ibsame. ክብራችሁ ተጠብቆ እንድትሰሩ ለማድረግ መንግስት ከየሀገራቱ ጋር የሁለትዮሽ har'as Itoophiyaan lammiilee Siiriyaa sababa jeequmsaatiin rakkoof saaxilaman simachaa jirtis jedhan. Faayidaa fi mirga lammiilee kabachiisuuf hojii pirezidaantii United Arab Emirates hojjetaniif galateeffataniiru. Seenaa jijjiiruuf kutannoon hojjedhaas jedhan. Biyyi kan badhaatu lammiileen hundi rakkoo taa'ee qaacessuun osoo hin taane furmaataaf yoo hojjete dhallee jedhaniiru. Mirgaa fi faayidaa lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan kabachiisuuf hojiin hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'us ammas hojii cimaa gaafataa jedhan. United Arab Emirates ambaasaaddarri Itoophiyaa Suleemaan Daddafoo lammiilee Itoophiyaa gidduu gala bahaa jiraatan jijjiirama eegalamee fi xaan baasuuf akka tumsanillee himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo hojimaataa investoroota naannoo Oromiyaa mudatu bu'uura irraa furee carraa hojii akka uumantuun suudhaaf kutannoo hojjetaa jiran pirezidaantii Itiyaanaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa mootummaan naannoo Oromiyaa marii investimentii carraa hojii uumuu investoroota Oromiyaa waliin hoteela Ililliitti mari'atee jira. Lammiilee gidduu gala bahaa osoo akka ammaa dinagdeen cimaa hin ta'in investimentii fi carraa hojii uumuu Oromiyaa investoroota waliin hoteela Ililliitti pirezidaantii በመካከለኛው ምስራቅ የምትኖሩ አንጎን ናንቻ ፌደራል አርገማን mari'atanii pirezidaantiin Itiyaanaan Mootichi Abdiisaa dhaabbata biibii ijaarradhu dhufe waliin jalqabanii yoo mari'annu kun yeroo sadaffaa fi jedhan abbootiin qabeenyaa keenyas kanarratti hojii hojimaata rakkoo seektaroota dhuunfaa danqaa ture maqsuun seektara faayidaa fi mirga lammiilee kabachiisuuf hojii pirezidaantii United Arab Emirates hojjetaniif galateeffataniiru. Seenaa jijjiiruuf kutannoon hojjetaas jedhan. Biyyi kan badhaatu lammiileen hundi rakkoo taa'ee qaacessuun osoo hin taane furmaataaf yoo hojjete dhallee jedhaniiru. Mirgaa fi faayidaa lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraatan kabachiisuuf hojiin hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'us ammas hojii cimaa gaafataa jiran. United Arab Emirates ambaasaaddarri Itoophiyaa Suleemaan Daddafoo lammiilee Itoophiyaa gidduu gala bahaa jiraatan jijjiirama eegalamee fi xaan baasuuf akka tumsanillee bu'aa olaanaa fi saffisaan madaaluun abbootii qabeenyaa naannoo keenya jiraniif dursa rakkoo isaanii hiikuuf hojii jalqabnee mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo hojimaataa biyya keessaa fi alaa harkisuun badhaadhina milkeessuuf ni hojjanna jedhan. Badhaadhinni mirkanaa'uu kan danda'u seektara dhuunfaa yoo cimsine qofadha. Seektara dhuunfaa sirrii ta'e yoo qabaanne qofadha. Qonnaan bulaarraa horsee bulaarraa jalqabe. Kanaafuu sirna qonnaan bulaa horsee bulaarraa kaasee akka abbootii qabeenyaatti seektara dhuunfaa deeggaru, seektara dhuunfaadhaaf iddoo qabu, seektara dhuunfaa cimsu qabaachuun baay'ee murteessaadha. Isaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kutannoo olaanaadhaan hojiitti galeetti kan jiru. Hojii kana fiixaan baasuuf dhaabbata Peemaanduu Maaleeshiyaa fi hojii gaggeessaa Bigwiin Dr. Kassata Birhaan Admaasuu tumsa godhaniif galateeffatan. Boordiin investimentii Oromiyaa murtoon dabarsuu abdachiisaa ta'a jedhan Obbo Shimallis. Seektaroonni dhuunfaa sadarkaa barbaadameen yoo mootummaa hin tumsine akka biyyaatti bu'aa dhufu fiduuf rakkisaa ta'a kan jedhan ammoo ministeera qonnaa Obbo Umar Huseeni. Kanaaf sadarkaa ammarra jirru caalaa gara fooyyeetti hin geessinu taanaan rakkisaadha. Hojiin kan jiruu fi kan uumamu qaamolee dhuunfaa biratti jedhan. የግሉ ሴክተር ሚና በደንብ guddina biyya tokkoo fi keessattuu dhaabbileen dhuunfaa gaheen isaanii yoo ol ka'ee mul'anne karuma barameen qofa deemuun imala as geenyeen fuulduratti ce'uuf rakkisaadha. Investoroota seektaroota qonnaa irratti bobba'an rakkoon bu'uuraalee misoomaa fi kenniinsa tajaajila akka jiru ni beekama. Uummata harka 80 qonna bu'uureffate ceesisuuf mariin hiikuu qabna jedhan Obbo Umar. አሁን ያለው ሁኔታ ከዚህ በላይ ካልወሰድነው
haala amma jiru sadarkaa amma irra jiru bara yoo hin dabarsine humna deeggarsaa carraa hojii uumuu mootummaa qofaan hojjetamu bu'a qabeessa hin ta'u. Hojii kan uumu qaamolee dhuunfaadha. Mootummaan waan qaamolee dhuunfaaf godhamuu qabu kan gochuun irraa eegamu. Keessattuu Oromiyaan godhaniif galateeffatan ta'ee investimentii Oromiyaa murtoon investoroota hedduutu jedhan Obbo Shimallis sektoroonni dhuunfaa Umar naannoo Oromiyaa Amaaraa fi Finfinnee barsiifata biyya Maaleeshiyaa irraa argame mala biyya faastiriizaal hojii hojjetamu bu'a qabeessa gochuuf carraa kanaaf hojii gaggeessaa caalaa gara fooyyatti geessinu taanaan rakkisaadhaan hojiin kan jiruu fi kan uumamu qaamolee dhuunfaa biratti jedhan. Sektoroota dhuunfaa qaamolee mootummaa dhimmi isaanii ilaallatu waliin hojjechisnee rakkoon isaa maali udaaleen jiramu biyya tokko tarreessuun dhaabbileen falma kan jedhu isaanii yoo ka'ee karooraa fi furtuun baramee gocha deemu hojiitti galees mootummaan geensaa dhaabbilee dhuunfaa investoroota sektoroota gaggeessaan olaanaa dhaabbata Maaleeshiyaa Peemaandii kenniinsa tajaajila Idris Jaalaa karoora kana galmaan ga'uuf qonna bu'uuraan sochoosisuuf mariin mala hojii haaraan hojii ba'uu qaba jiraawwachuuf ulfaataa ta'e karoorsuu qaba dhimma dursa kennamuu fi qabuu fi naamusa hojichi barbaadu qabaachuu qabdu jechuun hirmaattota gorsan hirmaattonnis adeemsotaa fi raawwii mala bifa faastiriizaaltitti raawwatu Peemaanduu qopheessee daawwatan keessattuu Oromiyaan dhiyeenya qabdurraa kan ka'e hunduma caalaa carraa qabdi investoroota hedduutu keessummaa jedhan ministeerri qonnaa Obbo Umar naannoo Oromiyaa Amaaraa fi Finfinnee barsiifata biyya Maaleeshiyaa irraa argame mala bifa faastiriizaalti hojii hojjetamu bu'a qabeessa gochuuf carraaqaa jiraachuu Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa ala ergitootaaf sirna beekamtii kennuu qopheessee jira. Turre Zalaalam Toorrofee. Sektoroota dhuunfaa qaamolee mootummaa dhimmi isaanii ilaallatu waliin hojjechisnee rakkoon isaa maali udaaleen Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa ekspoortaroota misooma oomisha alergii irratti hirmaachuun baankicha wajjin qindoominaan hojjetanii fi sirna beekamtii kan qopheesse. Sadarkaa pirezidaantiitti aanatti hoogganaan kilaastera hawaasummaa Oromiyaa Obbo Addisuu Araggaan dinagdeen biyyaa akka guddatuuf gaheen dhaabbilee faayinaansii fi ekspoortarootaa guddaadha jedhanii. ulfaataa ta'ee karoorsuu qabaa dhimma dursa kennamuu fi qabuu fi naamusa hojii barbaadu qabaachuu qabdu jechuun hirmaattota gorsan. Hirmaattonnis adeemsotaa fi raawwii mala bifa faastiriizaaltitti raawwatu Peemaanduun qopheessee daawwatan. Qonnaan bultootaatii baasuuf akkasumas qonnaan bulaaf maallaqa ittiin hojjetu mijeessuuf mootummaan hojjechaa kan jiru ta'uu simaniiru. Daldaltoonni alergee kallattiidhaan qonnaan bulaarraa akkaataa isaan oomishatti argachuu danda'an sansalata daldalaa gidduu jiru sana kutuudhaan akkasumas kontiroobaandistootaa fi hattoota gidduu kana jiraniif isin kutarsan isin gidduudhaa baasuudhaaf ammas kutannoodhaan hojii jalqabne cimsinee kan itti fufnu ta'a. Pirezidaantiin waldaa hojii gamtaa Oromiyaa Darribee Asfaa'u ekspoortaroonni baankicha wajjin qindoominaan hojjechuun oomisha ala erguun biyyattiif doolaara argamsiisaa jiraachuu eeranii. ከግብርናው ዘርፍ በተጨማሪ በማንኛውም በውጭ ንግድ ስራ ከተሰማራችሁ ድርጅቶችና ተቋማት ጋር dhaabbilee hojii qonnaa fi hojiilee oomisha alergii irratti hirmaatan hunda wajjin ta'uun daldala alergiin bara 2011tti doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 10 walakkaa waggaa bara 2012tti immoo doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 98 galii argamsiisuun galii sadarkaa biyyaatitti nurraa eeggamu raawwanneerra. Baankichi carraaqii waggootii 15tti taasiseen bu'aa qabeessummaan isaa dabalaa sadarkaa sadaffaarra qaqqabuu kan himan ammoo dura taa'aa boordii baankii hojii gamtaa Oromiyaa Dr. Fiqiruu Deeksisaati. በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ ውስጥ አሉ ከሚባሉት ወይም ከሚገኙት 16 የግል ባንኮች ውስጥ yeroo ammaa baankota dhuunfaa biyya keessatti argaman 16 keessaa ulaagaalee hedduu ta'aniin sadarkaa sadaffaarratti argamna ciminaan hojjechuudhaan. Sirnicha irratti dureessoota bakka bu'oota waldaalee fi dhaabbilee faayinaansii oomisha ala ergii irratti hirmaachuun fakkeenya ta'an jajjabeessuuf waraqaa ragaa fi badhaasonni adda addaa kennamaniiruu fi kanneen badhaafaman keessaa sirnichi itti yaadamee qopheeffamuun hojii isaanii gara fuulduraa fi qindoomina baankicha wajjin qaban cimsuuf kan isaan kakaasu ta'uu dubbatanii. Nuti buna irratti xiyyeeffannoo hojjechuu jirra. Darrinee albuuda gubbaa irratti hojjenna. Bara baranaa ammoo baay'ee industirii mataa kennallee dhaabannee irraa ta'aa hojjennu waan ta'eef qulqullinnaa fi baay'ina isaa eegannee waa hojjennu waan ta'eef irra caalaa kan onnachiisee hojjechiisu jechuudha. Sirna beekamtii kana qopheessuu isaatiif baankii hojii gamtaa Oromiyaas galateeffataniiru. Baankiin daldalaa Itoophiyaa baankii filatamaa ta'uun badhaasa Global Business Outlook kan bara 2019 injifateera. Baankichi dhimma kanarratti miidiyaaleef ibsa kenne.
Ministri muummee Dooktar Abiyyi Ahimad daawwannaa hojiif Yuunaayitid Arab Emireet jiru wayita buufata xiyyaara Abu Dhaabii eeggaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Arab Emireet Sheekh Abdel bin Zaydiin simatamanii jiru. Simannaan boodas Dooktar Abiyyi Ahimad bakka bu'oota qaamolee hawaasaa giddugala baarraa walitti baba'an 300 siqaa waliin dhimma biyyaa fi akkaataa faayidaaf mirga lammiilee giddugala ba'aa jiraatan kabachiisuun danda'amu irratti mari'atan. Hirmaattonnis haala nageenya biyyaa fi misooma irratti gaaffilee garaagaraa kaasaniiru. Muummichi ministeeraa keenya kabajamoon waan baay'ee biyyoota alaa keessatti dalaguun isaanii beekamaadha. Namoota waggaa hedduu hojjaan ture araarsuun isaanii beekamaadha. Kun waan namni martuu garaa keessa qabu. ከብያቱን ሆማ እስልት ጀባት ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንፈልጋለንና ልክ የሚድል ኢስት ኢትዮጵያውያን ፓርክ ተብሎ ቢዝነስ ሴንተር ተሰጥቶን ኢንቨስት እንድናረግና ያገኙትን ንብረት ኢንቨስት እንዲያደርጉበት እንዲመቻችልን በአረብ ሀገር ተሰደን ሰው ቤት የምንሰራ ሰዎች ብዙ ነንና በተፈጥሮ ሞት ሳይሆን በአደጋ በተለያዩ አደጋ ለሚሞቱ እህት ወንድሞቻችን ቢያንስ ቤተሰብ ለመርዳት ስለወጣን ቤተሰቦቻችን ችግረኞች ስለሆኑ ነው ተሰደን እዚህ ሀገር የመጣ ነው የነሱን ህይወት ለመቀየር ነው። በኢትዮጵያ መንግስት ወይም በዚህ ሀገር መንግስት ምን አይነት ውል አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። ሚኒስትሩ ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ የሮ ዴቢሳ ረኮ ብያ ይኩ እንዲፍኔ ብያ ብትና ውጀላ በራሬ ጅረ ጀነን ረኮ ገራገራ ብያ አዱኛ ከተ ሙደቻ ጅሩ hiikuudhaaf carraa argattee dandeessee kan biyya keessaa akkamittiin hiikuu rakkattee akkamittiin dadhabdee jetteetta. Dadhabuu koo isaa akka fiddeen beeku. Kan biyya keessaa seenaa addaa hojjenne akka gaggeessota biyya Awurooppaa jiranii waan hojjenne soo dubbanne biyya sana diigamuu keessaa hambisnee jirra. biyya sana wal fixuu keessaa hambisnee jirra. Biyya sana gadadoof rakkoo ummata keenya irratti qaqqabaatu hambisnee jirra. Kan biraa hafuuti kan sii galu musliimni bakka lamatti qoodame tokko gochuu dandeenyee jirra. Musliimni waggaa 1,000 ol biyyatti jiraatee biyyatti ijaare keessatti seeraan beekamtii argachuu dadhabe seeraan beekamtii laannee jirra. Kun mootummoonni ati beektu si duras bara keessa jiraatan gochuu hin dandeenye waggaa tokkotti kan deebise kunuun ga'a sila sakaan dhiisne jechuudha. Musliimni Itoophiyaa jechuun muslima biyyoota naannoo kanaa hunda hin caala baay'inaan. Rakkoo ummata muslima Itoophiyaa hiikuu jechuun rakkoo UAE hiikuu rakkoo Saawudii hiikuuti olii jechuudha. Sila kanaaf akkaataa sanaan hubachuun gaariidha. Kan biyya keessaa akka hubattu kan hin barbaadu namni akka guddatee fakkaata akkaataa guddina keenyatu bade manatti qimmiidhamaa guddanne gaafa bakkee baanu barsiistonni keenya waan gochaa nu guddisan beekta gaafa xiqqoo ol kaanu poolisiif milishaa waan godhaa jiru beekta amma guddannee guddachuu keenya daganne qimmiidhamuu malee jiraachuu hin beekne nuti immoo kan barbaadaa jirru suuta biyya keessatti ilaalcha demokraasii fiduu waan ta'eef obsaan waa baay'ee darbaa jirraa dadhabbiitti fudhatte yoo ta'e umrii siifa kennuuti inni na booddee dhufu waan godhu ilaalta. Gurmaatii misooma biyyaa keessatti qooda fudhadhaa jechuunis dhaamaniifii jiru. ስደት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም እንደምንሻልም አምናለሁ። ምልክቶች ተጀምረዋል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምልክቶች ተጀምረዋል። በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች የቆሙ እየጨረስን ነው። አዲስ አበባ ላይ በጣም ጥሩ ስራ ጀምረናል። ምናልባት በ3 ዓመት ውስጥ ልክ እንደናንተ ሀገር ሰዎች የማያፍሩባት ከተማ እንደምትሆን እተማመናለሁ። በጣም ጥሩ ስራ እየሰራን ነው።